seenu ka jedhu mormiitu ka'e quba qabdu natti fakkaata. Mormiin kun Finfinneedha. Duuba deeggarsa siyaasaa akka qabu garuu immoo sochii duriyyee ka fakkaatu. Qaamaa fi qabeenya illee miidhaa kan irra geessise lubbuun namaa kan itti gaaga'ame. Dargaggeessi Oromoo humnaan cabsee Finfinnee seenee dhaaba isaa simate. Gaafa kana nageenya eegsisuu jechuudhaan mootummaan nama baay'ee to'annaa jala oolchee shororkeessaa jedhee himate. Inni kun amma waggaaf ji'a 3 waggaaf ji'a 4 ta'eera. Amma bakka amma jirru kana. Bara kana keessatti yeroo yeroodhaan mana murtiitti deddeebisaa turani. Warri Oromoon Finfinnee akkan seenne ittisuuf jecha lubbuu namaarras qabeenyarras gaaga'amaa geessisan hunduu bahaniiru. Warri Oromoo ta'e inni seenna Finfinnee nu dhowwuu dandeessani dhaaba keenya ni simanna warri jedhe namni 108 shororkeessaa jedhamee amma qilintoo jira. Amma kan nama 108 kuni warra nu duraati. Gaafa duraa nama 400 ol. Nama 400 ol kana keessaa warra Oromoon ta'in hunda baasan. Keeziinsaa ilaalame otoo hin ta'in sanyiinsaa ilaalame hiikame namni. Sanyiinsaa ilaalame hiikame. Warri Oromoo ta'e immoo keessumaa ijoollee burraayyuu irra guddaan ijoollee burraayyuuti. Dhaaba keenya ni simannaa Finfinnee illee nu dhorkuu dandeessanii warri jedhanii walitti bu'iinsa kana keessatti qooda qabu jedhamanii warri himataman immoo namni 108 ammayyuu mana hidhaa jiru. Qilintoo jiru jechuudha. Booda kan keenyatu itti aanee nama 43. Nama 43 kana hundumayyuu abaa'oo nama 42 abaa'oo jedhanii gaafa nu himatanii ana Jaalkaayyoo Profeesar Bayyanaa Ruudaafaa ijoolleen kaa'imman gaafa qabaman umriin isaanii waggaa 18-19 ka keessatti argaman manguddoon akka Mo'aa Abdiisaafaa keessa jiran manguddoon akka waggaa 70 Abbabaa Maammoofaa keessa jiran namni 42 abaa'oo jedhamee yeroo himatamu waanuma abbaansaa waraana bilisummaa Oromoo tureef abaa'oo jaallataniif dalloo mannaarraa immoo baadiyyaatti qonnaarraa qabamee jaal Adam Jamaal ISS jedhame qofaatti himatame. Sababni qabameef garuu Oromummaa. Namni kun qonnaarraa ba'ee hiriyaansaa tokko dirree dawaa namni jiraatu gaddi wayii isa ga'ee namni jalaa du'ee taaziyaatti yeroo deemu karaatti ukkaanfamee haadha manaa waliin adda baasanii fidanii nutti dabalanii IS jedhamee himatame jechuudha. Amma nuti isa waliin nama 43 turre. Achi keessaa ani ba'ee namni 42 ammayyuu achitti hafee jira. Kana gaa waan hidhaa sana waan shororkeessaa jedhamee kan himatamee jiru amma dhiyoo kana miseensoti ABN namni 13 himatame jechaan dhaga'e Kiristaan Taaddalee keessatti argamu kan hundumtuu Oromoo. Amma mana hidhaatti gaa atillee jirtaa kaayyoon jiraa ati hunda dursitaa ijoollee amma jette kabraayyuu sanaan ala jechuudha. Yeroo maakalaayii dhufnee sin gaafanne tokko nan yaadadha. Lakkoofsan qabu Oromoon achi onnoo jedhu kan natti manis hin jiru waanuma abaa'uudhaan wal qabatu kanaan baay'een isaanii hidhamanii jiran akkuma atu amma nu ibsite kana jechuudha. Ammallee abaa'uudhaan hidhamuun hin jira jechuudha. Inni akkasitti argitan suni sana dura waan ta'etu jira. Poolisoota Finfinnee keessaan hiriyoota baay'een qaba. Komishinerichis hiriyaa koo ture. Carraa kanaan galateeffachuullee nan barbaada. Jeneraal Daggifee Badii komishineriin poolisii Finfinnee mana dukkanaa sanatti illee dhufee na gaafate. Firaashiillee gaafa duraa isatu naa bite jechuudha. Lafa nu ciibsan. Dhuunfaa isaatiin. Gaafa walii galteen Asmaraa suni ta'uu didee lola labsanii Oromoo
kan jiraataa Finfinneen fakkaanne sochiinsaa afaan Oromoo immoo haasa'u dargaggeessa qabaa ka jedhamu ajaja ture. Qabaati hidhaa ka jedhamu. Poolisiin aangoo kana qaba. Oromoo taanaan hidhuu danda'a. Ajaja mana murtii san gaafatu maaliin gaafatu. Akkasitti guuraa turan. Inni kaan immoo iyyuu Oromoon seenee dafee hin ba'u. Itti dabalama malee kaan dafee ba'a. Fakkeenya tokko sii kennaa. Keezii isaa abbaa isaatu fixataa. Jaal'amiin namni jedhamu namni dirree dawaa tokko. Finfinnee ka jiraatu as naannoo Boolee Mikaa'el. Qawwee tokko waliin shakkamte jedhame qabame. Meeshaa waraanaa sirnaan ala qabachuu eeyyama kan hin qabne. Kilaashii tokko nama lama waliin qaba. Gaafuma sana namni tokko PKM 35 walii qabame Gondorii karaa Matammaa fidee as keella Inxooxxootti qabame achuma dhufe. Gaaf tokko dhufan jirra kun. Namni kun Amaara. Fidanii mana dukkanaa na biratti hidhan. PKM 35 jechuun kabbaad materees jedhan afaan Amaaraatiin. Cibiraan mootummaa PKM 35 hin qabu. Sanaa gadi hidhannoonsa. Gaafa guyyaa sadii. Namni dhuunfaa qabatus miti. Miti. Karaa Gondar Finfinnee utuu seenuu poolisiin irra ga'ee qabee gaafa guyyaa sadii wabiidhaan ba'e jechuudha. Seerri nama kanaaf wabii eeyyamuu danda'an ba'uusaallee mormiin qabu. Seerrillee eeyyamuu fi danda'a ta'an beeku. Inni Oromoon kun baatii jaa hidhame. Kilaashii tokko qaban jedhamu. Lama ta'anii. Kilaashii tokko seeraan ala qabatanii jedhamani. Akkitti isin Oromoo achitti baay'ee argitan sababni inni kaanoo dhufe dafeeti ba'a. Oromoon hin ture tokko kana. Lammata Maa'ikalaawii sana achuma Maa'ikalaawii cufne jedhanii cinaatti biraa bananiiru miti bakkuma turre sana. Erga ani baatii 8 achi taa'e. Baatii 8 keessatti naannoorraa Finfinneetiin ala bulchiinsa Finfinneetiin ala hidhamaan dhufee achitti hidhamu baatii 8tti nama tokko qofa Finfinneetti nama ajjeese Maqaleetti baqate ka jedhame Kiroos Micaa jedhamu nama tokko qofa fidanii hidhan. Kaan Finfinneetti ka hidhamu Oromoo qofa. Asoosaarraa fiduu, Beegiirraa fiduu, Jijjigaarraa fiduu, Dalloo Mannaatti fiduu, naannoo Amaaraatiin namni tokko dhufne ammallee hin jiru. Baatii 8. Naannoo Tigraay namni tokko Micaa ammaarraa kaafe ajjechaadhaan ka shakkame. Somaaleerraa, Affaarrirraa namni tokko Maa'ikalaawwiitti ni hidhamu naannoorraa dhufe. Naannuma naannoo isaatti mana murtiitti dhiyaatanatti fakkaata. Akka agarrattis akkasuma Jeneraal Tafarraa Maamoofaa carraa kanaan baga Rabbi isaan baase jechuun barbaada. Koloneel Allee Balfaa hiriyoota kooti. Naannoo isaaniitti ilaalamanii mana murtiitu achi jira inni kun sirna. Namni hidhamaa guuree federaalaaf kennu Oromiyaa qofa. Namni tokko qofaatu hidhame. Naannoo Tigraay qofa dhufeensiin kaan hin jiru. Oromoo garuu Dalloo Mannaatii fiduu, Beegiitii fiduu, Jalduu fiduu, hedduma fidanii Maa'ikalaawii kana guutu. Kanaafidha baay'ata. Qooda federaalatti hidhamu naannoon akka kootaatti kabar godhe Oromiyaa qofa. Bakka biraatti namni dhufu hin jiru. Gaarii. Qabiinsi mana sana keessa jiru hoo maal fakkaata? Tarii akkaataan itti amma namni tokko asirratti kaases ergan fuula Facebook irratti maxxanse suuraa kee baay'ee gadde nama baay'ee boo'ee nama baay'ee gadda. Qabiinsa achi jiru maal fakkaata? Nyaata gahaa argachuu, bakka hirribaa gahaa argachuu waan silaa ilmi namaa yoo balleessellee seera to'annaa jalallee yoo oole mirgi silaa namni qabaachuu qabu numa jira. Biyyi kunis biyyi waan mallatteessitti qabdi. United Nations waan baasee fi waan irratti walii galameetu jira. Afaanin immoo miidiyaa irratti mootummaan haasa'us waa hedduutu jira. Si'achi kabraa fuutii Maa'ikalaawii sanittuu nama hiinuu amma iddoo waa itti ilaalan muuzeemii ta'eera jedhameetu suuraa wayii maxxansaa turan. Garuu naannuma sanatti nama argina immoo akkuma atuu jette mee haala qabiinsa achi keessa jiru immoo naa ibsi. Tarii yoo kanallee boodan ibsa jette
wanni ittiin himatamtan dura maal ture maali exact ati amma maalidhaan si himatan maal godhe siin jedhu. Waan dhiyaanneyyuu mana waan himata gahaa tokko sirratti hin dhiyeessine. Gara kiyyatti yeroo dhufnu jaalbareen tun yaadatta Asmaraatti gaafa walii galteen sun eegalamu gara gama abaa'ootiin technical advisor ta'een achitti argame. Akkan achitti argamu kan Jaal Daawudiin gaafate lamaan keenya iyyuu beekaa nuufis hiriyyaa viidiyoos beekaa abaa'oos beekaa gidduu keenyatti otoo argame jedhan. Bareedaadha jedhanii Jaal Daawud faana fuudhanii dhaqanii achirran ture. Ergasiis wal argaan ture lammaadhaan yeroo adda addaa dhimma kanarratti haasa'uuf akkamitti gara fuulduraatti deemsisna walii galtee kana ka jedhu. Yeroo man'ani kana haasa'u cinaadhaan waan lamatu deemaa ture. Abaa'oo keessaa eenyufaa hidhaman ka jedhu marii tokko. Warra hidhuuf qopheessinu kana akkamitti propagaandaadhaan maqaa balleessina ka jedhamu immoo waajjira mataasaa danda'e. Kan miindaan kaffalamuufii jira beektee OPDO keessatti. Fuula Feesbuukii fi sooshaal miidiyaa irratti maqaa namaa balleessuuf sobuu qofaan namni hedduun kumaatamaan lakkaa'aman amma miti ka'ee galame durirraa jalqabee kan waajjira propagaandaa OPDOtiin hoogganamu leenjiin kennamee fi sobuu maqaa nama balleessuu leenjiin kennamee fi qabeenya uummataarraa miindaan kakaffalamuu fi eenyufa akka ta'an beekna maqaan isaanii nama guguddaa fakkaatu yeroo laaltu. Warri kun karaa tokko propagaandaa oofaa. Warri kaan immoo akkamitti hiina eenyufa in hiina ka jedhu deemaa ture. Isa kanaa anarraa eegalanii jechuudha. Gaafan qabamu sana akkan gaafas qabamu nan beekan ture. Walgahii irratti murtaa'e. Walgahii dhumarratti warri murteessan keessaa natti himani. Komaander Faqqadaa Raggaasaa ilma eessuma kootii itti bilbileen waamee har'a na qabu kanaaf quba qabaadhu jennaan haga si qabanitti si biraa addaan bahu wadeetu waliin deemnu innuu qabame baatii lama na waliin hidhame malee hordoffii warra sakuriitiitiin murtee poolisiitiin yakka waanan hojjedheef qabame otun ta'in murtee siyaasaa irra deddeebi'anii irratti mari'atanii kan Dr. Abiy faa quba qaban kalammaan faa quba qaban kadamallaash faa immoo hojiirra oolchan kana mooyyuu poolisoonni gaafa mana murtiitti nu dhiyeessanii daanyaan gaafa gaafatu warra sakuriitiitu qabee nutti kennee waan nama kanaan beeknudha ifatte poolisoon waan nama kanaan beeknu nutti balleessaasaa barreeffama kana kunoo akkasitti himadhaa kana jedhaati himadhaa jedhee kan nutti kenne sakuriitiidha. Kana caalaa waan beeknu hin qabnudha. Seera keessa hin jiru ta'e hin beeku. Daanyaan suni icciitiitu jira waan dhoksitantu jira yoo ta'e abukaatoon jaraaf jarri haa ba'ani. Anatti himaa qofaatti jedhee gaafate. Waan himnuu hin qabnu waanuma barbaadde murteessii kana nuun jedhanii kanumaan himadhaa nuun jedhanii. Poolisoonni qorattoonni. Waan barbaadde murteessiti. Icciitii kanaan ala waan sitti himnumaatu hin qabu. Warra tikaatu kanaan himadhaa jedhanii sabaaf sablammii walitti buusuu karaa cufsiisuu Oromiyaa guututti aangoota mootummaa ajjeesisuu baankii saamsisuu jedhanii. Maquma koofi kan afaaniin dubbata poolisiin achi dhaabbatee kan ammoo eessaa fiddee ragaa maalitti qabdaannaan nuti homaa hin qabnu lama isaan poolisoonni nuti homaa hin qabnu warra tikaatu kanaan himadhaa hin jedhanii baatii 4 akkasitti yeroo beellamaa nutti qabatanii seera shoror keessaatu aangoo kana kennaafi nuti nama 8 egaa gaafas ana Komaander Faqqadaa Raggaasaa Komaander Taganyii Raggaasaa maqaatu walda'e obbolaa miti jirru kuni Komaander Getaachoo Gammadaa nama nani takka ammoo argee hin beekne nama 4 bakka firaatee fidanii itti dabalamanii umarratti warri kun nama lamarraa kaafe
Nama 5 poolisiin yeruma mataasaa yeruma barbaade gadhiisee dhumarratti ani hafe jechuudha. Nama 19 immoo fidanii ambiraanitti dabalu. Malee dhimmi isaa akka siyaasaatti murtaa'e. Fakkadaan hojiirras hin jiru. Hojiirra ari'aniiru. Ture erga hojiirra ari'ame imbaasii Ameerikaa keessa hojjeta. Gonfaadhaan qaxarame. Kana keessa gaafa dura qabamnu sana anaan mana dukkanaa nagalchanii isaaniin hidhamaadhuma biraatti makanii mana dukkanaa sana keessa ji'a tokkoon ture. Waan hin dadhabu se'a. Ijoolleen keenya gowwaadha yookaan garraamiidha. Ani hojiin jaalladhu gaafan hojjedhu dadhabee hin beeku. Ammallee hin dadhabu. Manni suni firaashii qofa dhakaa, firaashii tokko. Firaashii keessaa baasaniiti moofaa waan xiraa garmalee badaa mana fincaanii keessaa ba'e tokko achi kaa'anii achi nagalchanii seenaa mana hidhaa Itoophiyaa kana achitti waggaa 50 dura Maammoonis bara achitti fannifame. Maammoo Mazammir Maayikala sanatti Akeeliluu Abta Walditu taa'ee fannisiise. Seenaan kun beekama waan ta'eef baay'ee hadhaa'aa miti. Kana caalaa maal dabarsan ijoolleen Oromoo waliin beekna miti. Waliin quba qaba. Mana dukkanaa keessatti hidhamuu, qabbana ta'uu, nama arguu dhabuu qofti laaftuu bara Oromoo Itoophiyaa keessatti waan fooyya'edha. Kanaaf akka fooyyeettan ture jechuudha. Gaafa guyyaa lammaffaa Komishinar Jeneraal Daggifee Badii dhufee dirree waraanaatti qabamte miti naan jedhe. Lakkee Meeksikootti na qabanii. Bar waraana irratti booji'amee dhufe naan jedhanii naan jedhe. Asuma Meeksikootti na qabanii. Of jiraachisuu waan irra jiraatuuf abaa'uun miseensa isaaf miindaa waan hin kaffalleef BGI'n hojii barbaacha dhagee. Dhuguma BGI gaafa dhaqu maal hojjechuu dandeessaa? Ani hoogganaa waraanaan ture, makaanaayizdiin ture. Innaan asii egaa hojii siif ta'u ammasiin arginu. Garuu immoo dur waggaa 25-26 dura qondaalummaa kan itti baratte waraqaa sana fidadhu. Gaafa barbaanne immoo si waamnaan jedhanii akkasitti romboo balbaluma sanatti na qaban jechuudha. Sana booda ji'a tokko booda ji'a tokko dura biiftuu arguun qabaa jedhee mana murtiitti maddu. Kana poolisootatu murteessaa nanni. Poolisootatu murteessaa hojii keenya miti dhimma bulchiinsaati hin jedha. Ji'a tokko booda ammas himannee abukaatonni keenya iyyanii hidhamaa isa kaanitti numa kanii inni isa kanarra fooyyee qaba. Innuu baay'ee dhiphaadha. Mana kaarii meetirii 24 ta'u keessa 17 taanee jechuudha. Nama 17 hidhamaa. Nama 17. Bakki itti nyaannu sachuma kafana jijjiirraa qabnu kaawwannu sachuma. Inni sootee baay'ee hadhaa'aa miti. Maalii nan safara seete akka inni nadhoofne isa injiinar Masfinfaa dabarsanii nan safara. Isa Tasfaanfaa dabarsanii safara. Isa Caaltuunfaa dabarsanii safarraa jechuudha. Usmaayuu Muusaafaa akkamitti dabarsan? Isaan safarra. Isaan yeroo safarru fooyyee guddaatu jira. Baay'ee fooyyee. Akkasitti turre egaa inni mana murtii immoo seenaa biraatti qaba. Yoo barbaachisaa ta'e ibsuu dandeenya. Baatii 8 akkasittan ture. Manni murtii ati poolisoonni lakkiin waan beeknu hin qabnu kana jedha nuun jennaan jenne itti jedha suni maal jedha yoo kana dhaga'u tokko barumsi jira. Lammata immoo seerri biyyaa jira. Sadaffaan immoo wannoo jira sammuun namaa namni kan nama isa jechisiisu waa yaadanii badaaf tolaasaa adda baasanii waa xiinxaluudha. Maal walitti qabanii waltajjii irratti dubbatan abboo murtii tokkotu aga dhuma kanaatitti sifaana ture moo indi jijjiiramu mee kana daawwattoota keenyaaf. Gaafa duraa mana murtii idileetti dhiyaanne shoror keessaan jedhame beellama 3 mana murtee idileetti gaafa dhiyaannu sana torbeedhaan nu beellama nama 8 taane jechuudha. Beellama 3ffaa booda shoror keessaan hin jedhanii labsii sana kaasan jechuudha. Labsii sana fidan. Seera labsii sanaan immoo poolisiin baatii 4 beellama gaafachuu danda'a.
Gaafa tokko kan nu ajaa'ibe galleeyyuu maal namni kun nu beekamoo maaliif fuula keenya dhokata ka jennu daanyaan sun ol jedhee nu ilaalle akkasuma jedhee maqaa keenya nu waame beellamni baatii tokko eeyyamameera jedhu. Gallee haasofne mana hidhaatti achi poolisii dhaabaatti deebine maal namni sun nu keessaa nama beekuu qaba maa ol jedhee nu ilaalle namni kun maa ol jedhee nu ilaaluu dadhabe gaduma jedhee maqaa keenya waame poolisiin qorataan guyyaa 28 gaafateera guyyaa 28 eeyyamameera. Dookumentiin isaan harkaa qabani haga kanatti waraqaan dhani waraana bilisummaa Oromootti leenjisuuf akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2007 afaan Oromootiin barreessedha mana kiyya yeroo sakattaan argatan 2007 jedha barreeffameera. Inni ammallee mootummaan isitti hojjeta biyyi biraas itti hojjechuu danda'a. Anis carraa'uun argadhe jaarmiyaa eegumsa dhaaba dhuunfaa kan mootummaa abbaa fedhe mallee ittiin hojjechuu nan danda'a nan barsiisa. Intarneetii irrallee guute kasana caala. Intarneetii irra baasuu dandeessa. Beekumsa namootaati bara. Beekumsa namootaa intarneetii irra guutame. Akkuma waan fayyaa, waan barnootaa, waan qonnaa jiru, waan waraanaa kun jira. Sana qofaa qabatan. Kana arganne mana isaatti. Naaqifaa Eertiraa 300 argatan mana kooti. Gaafa sakattaa. Naaqifaa Eertiraa 300 waraqaa kan. Kanaafi booda yeroo dheeraa booda immoo baatii 8 booda kan inni bilbila irratti taasise kan inni feesbuukii jedhanii irra guddaan isaa soba barreeffamee dhufe gaafa duraa garuu poolisiin kanuma qofaa qaba. Maatii kiyya dubbisan qorattoonni. Maatii kiyyatti maal jedhan seete? Nurran ilaalee naa cubbuu nama kanaa keessa hin jirru jedhan. Murteen kun nu miti. Adaraa jedhanii gaafatan jechuudha hiriyoota keenya. Nurran ilaalee naa cubbuu namaa kana keessa hin jirru waan godhaa jedhamne gochaa jirra jedhan. Akkas ture. So mana haala mana hidhaa keessa jiru sanattan ammallee si deebisa. Beesistee ijoolleen Oromoo achi jiran akkam turan? Yaan dhugaatiin bakka ciisichaa atu nutti himteetta mana xiqqoo keessa nama hedduu taatanii ciiftu. Dukkana keessallee akka turte nutti himteetta. Ka odeeffamaa jiruuf kan dhageenyu garuu mootummaarra dukkanna feeraa nama dhiphisuun psychologically torch godhuun physically torch godhuun dhaabbateera jedhamee galgalaa ganama labsamaa odeeffamaa daawwatamaa ture maakalaawinis amma immoo kasirraa dhageenyu mana dukkanaa akka turteedha. Ilmaan Oromoo hedduunis sababa biraallee haa ta'u bakka tokkotti mana xiqqoo kaarameetirii xiqqaa keessatti ka bakka ta'aniif ka'an hin qabne keessa akka bultan nutti kaaf mee isa kana daawwattootaaf nu bal'isiiti. Egaa mana sanaa gaafan ba'u dhufanii diiguu jalqaban mana nani keessa ciisu. Maali jennaani ishee amma mana murtii federaalaatti pirezidaantii eenyu maqaa kana yaadadhu dubartii. Dhuftee ilaaltee Maazaa Ashannaafi. Aadde Maazaa Ashannaafi. Dhuftee ilaalteeti ilmi namaa akkamitti kana keessatti hidhama diigaa jettee murteessitee jira. Haa diigamu manni kun. Diigamee kilaasiin 4 walitti dabalamee tokko haa ta'u foddaan itti haa tolfamu. Yoo kana gochuu dadhabdan immoo olmaa sagalasaa diigaan jettee jedhanii koomishinar Daggifeenfaa kana nutti himanii manni ani keessa jiru sun gaafa diigamuu jalqabu achi gara wanni itti nu dabalan jechuu gara hidhamaa sakaanii. Amma gaa an keenya sitti meera ijoolleen dalloo mannaarraa dirree dawaarraa beegii wambaraarraa ijoollee qotee bulaa namni isaan gaafachuu hin dandeenyetu waliin jirra. Irra guddaa kan nama beeku akka umuriittuu akka carraa tureettu ana namni anaan na gaafata maatiin ijoollee kanaa dhufuu hin danda'an. Achi nyaata mootummaan haga ta'e dhiyeessu numa jira. Irra guddaa isuma anaaf dhufuu qooddanna jechuudha. Ijoolleen hin beelofte akka kiyya miti. Namni gaafa dargaggummaasaa akkuma humna qabu sana inni beela nyaata baay'ee isa barbaachisa.
ijoolleen beelofte jechuudha. Kanatti maatiidhaan wal arguu waan akkasii amma fakkeenyaaf warra amma halaalaa dhufe kun egaa silaa'uu maatiin nama dalloo manarraa ka'ee guyyaa guyyaan dhufee gaafatus hin jiru. Wama dhufee immoo sa'aatiin itti gaafatan kunis rakkoodha natti fakkaata. Akkam ture mee naannoo kanatti maatiin arguu yaada ofii ibsachuu maatii wajjiniin naannoo sana gaafa dhaqnetti kan maakalaayii silaa'uu wacaafuu karaan itti wal dhaga'anis hin jiru, sibiila guddaa shibootu gidduu jira, nam tokko dhaga'uu hin danda'u, sirnaan bakki taa'anii maatii wajjin itti haasa'an hin jiru, shiboo keessan walitti iyyama namni dhibbisoo gamas hin jiraate kan gaafatus dhibboo ta'e akkasuma walitti wacaa nam tokko jecha tokko namni waliin dhaga'u. Carraan biraa ture bakka itti maatii wajjin taa'anii waatti namni dubbatuu fi wal argu. Isa kana egaa bakka itti nu gaafattan sana argite miti jaalbarreen tun achi ga'uu fi balbala 5 dabarree dhufna. Isa booda balbala 2tu jiraatu argite. Cufaa 7 qabamanis yeroo 7 sitti cufan. Manni suni asii ol kaaree meetiriidhaan samii argita. Yoo mana ciisaatu gadi baata. Manni ati keessa ciiftu suni manni dura manni dukkanaa sunis manni inni booda hidhamaa isa kan wajji walitti makamnes sagaleen inni keessa alatti hin dhaga'amu. Akkasitti tolfame. Akkasitti diizaayinii ta'e. As teessee balbalaa ala jiru nama jiru sanatti iyyite dhageessuu hin dandeessu. Isa alaatu keessatti dhaga'ama malee. Waan kana gaafachuu yaale. Anaaf hojii kootis. Manni kun akkamitti ijaarame? Mana haaraa bar reefu waggaa 7-8 erga ijaarame. Jennaani deemnee exact akkatti manni kun akkasitti ijaarame. Diizaayinii isaa South Africa dhaqanii bara apartheidii warri adii gurraacha keessatti hiraarsuuf hojjetan irraa fide. Diizaayinii mana kana. Hambara 60-70 dura hojjetame jechuudha. Isa fidanii akkasitti ijaarame. Amma gaafa mana dukkanaa jiru haa irraanfatanii adiisanii mana duubaan dijitaal cufamasitti. Waajjira keessa taa'anii sitti cufu. Kanaan dura akkasitti cufanii namni achitti jalaa du'eera irraanfatanii. Dijitaalii cufama manni dukkanaa sun. Ijoollee muka xurrii tokkotu isan sila siin jedhe gaafa abaa'oon aseen walitti bu'insa dhalate jedhamu sana ijoollee jaatu mana dukkanaa sana isan ani qofaa koo keessa ciisu jaata ani keessa ciisu. Mana firaashii takka caalaan dideessan. Nama darroo jenna isa yaada dhaga'uuna dargaggeessa. Akkatti na argan hin beeku yeroo ba'u fincaan baatu foddaan manaa xiqqoo kan namni keessaan alaan yeroo darbu argamutu jira. Maqaa kiyyas akkatti dhagaan hin beeku yeroo poolisoonni waaman dhagaan hin ta'e hin beeku Oromoodhuma jedhanii sagaleen silaafuun dhaga'amu manni narraan banamiin oole jennaan iyyanii tuman jechuudha balbala sana. Iyyin dhaga'amu tuman balbala tumanii poolisiin dhufe nama asitti ajjeesaa jirtu banaadhanii dhufanii narraa bansiisan jechuudha. Mana kana akkasitti tolchan. Exact bara apartheidii warri adii gurraacha keessatti hiraarsuudhaaf akkamitti tolchan ka jedhamu injineroonni asii South Africa dhaqanii ilaalanii fidanii asitti ijaaranii. Manni sun kanaaf akkas rakkisaa ta'e jechuudha kan siin jedhu. Mee waa tokko si gaafadha. Akkuma jalqabarra kaasee dadhabdeetta qaamni keetu hin hima rakkoo sirra ga'e. Gama reebicha waan akkasii ijoolleerra waan ga'u sirrallee wanti ga'ee jira wanti quba qabdu achi keessattis haa ta'u achiin alatti innaa qabamanii dhufanis innaa gara bakka amma turtanii fi dhumarras bakka turtan sanatti wanti ga'e alatti illee ijoolleerra innaa dhufan wanti himamu jira. Ijoollee gaafa qabanii alatti tumanii qabu ijoollee keessaa. Achi poolis waajjira wanni buufata poolisii sana gaafa jirru nuti tiishertii alaabaa ABO qabu qabna. Kana uffannes mana murtiidhaan jechuudha. Tiishertii
warri aabeen amaaraa taarikitti adda saalka jedhu uffatu arbanyochi ግንቦት 7 ka jedhu ka uffatu jira hidhama isaaniin namni gaafatu tokko yoo jiru ajajooti poolisii achi jiran sun alaabaa abaa'oo sana baay'ee jibbanii maakalaawi baay'ee jibbanii anaa fi Amaaneel Beekataa duras qilintoo ture bara dheeraa nama umuriin isaa mareef waggaa 26 nu waamanii commander poolisii bulchiinsa hidhamtoota gaafatamaa eegumsaa akka ta'e Oromoodha commander Asaffaa Birruu fi namni muudama raankii commanderii keewwatu maqaa isaa hin beekne nama dhalootaan nama Tigraay akka Tigraayitti loqodu federaal poolisii irraa nu waamanii anaaf Amaaneel Micaa xiqqaanaaf dhala ta'uudha. Oromoo ijaaraa jirtu as keessatti wal gurmeessaa jirtu waajjira sakuriitii irraa jarri kun quufaniiru likkiitti galchuu dadhabdannuun jedhanii kana booda tarkaanfii fudhannaa jedhan. Nuti seeraan ala waan hidhamneef maaksimaam seeratti dhimma baana. Seerri akka kabajamu barbaanna. Kaayyoollee qabna, mul'atallee qabna, as keessatti miidhaan akka nurra ga'ullee hin barbaannu. Ni injifanna. Baanee hojii qabna. Warra abdii kute miti. Kanaaf nuti seeratti hin buunu. Seeratti bu'uun barbaannu. Ka seeratti bu'e isin waan ta'e. Isa mormaa jirra. Kanaaf seera kabajnaa. Isa likkiitti isin galchina jettan immooyyuu amma eegalaa jenna. Amma asuma eegalaa. Isa kanaaf sodaatti hin qabu. Jennee deddeebisanii nu waamane gaanaaf Amaaneeli. Waanuma feetan godhaa. Inni dhumaagaa nama hiraarsanii ajjeesuudha. Haga achitti qophaa'aadha nuti. Yoo sirna uumaadhaan dhala du'aan achiyyuu waan gootan jiraate immoo isintu beeka itti fufaayan. Kanatu ture sodaachisuu qofa. Nama doorsisuu barbaadu. Kasi dhibu kunis ajaja waajjira tikaarraa dhufe jedhan afaan isaaniitiin komaandaroonni. Waajjira tikaatu jarri kun quufanii wal ijaaraa jiru biyya jeequuf isiniin jedhe rakkanne likkiitti galchuu dadhabdan nuun jedhanii jedhan. Akkasuma jedhan nuun jedhan. Argita miti ati komaandar jenna. Nuti jeeqna namatti buuna nama lolla arrabsina nama arrabsina. Poolisii haa ta'u saba adda addaa warra hidhameen ufaana jiru waliin namni nu himatu jira. Kasi dhibu qilinxoos dhaqne maayikalaawii sanittis namooti guguddaan dhimma adda addaatiin himatamanii dhufanii muuxannoo irraa maal beeku seeti. Nama shoror keessaa jedhamee himatame waliin hidhamuu barbaada. Isatu naamusa qabaa jira. Isatu namatti hin bu'u jira. Safara mirga ilma namaa ka beeku kan muuxannoodhaan argine waggaa 10 kana keessa warra shoror keessaa jedhamee himatamedha. Dhugaa namaatti hin darbanii. Ammallee qilinxootti namni shoror keessaa jedhamee hidhamee asii maayikalaawwitii gaafa gadi bu'u. Namni guguddaan kunin isaama nu biraa seenu kilaasii keenyaa seenudha. Kan nu jibbu sirna jechuudha. Namni dhuunfaan nu jibbu. Namni dhuunfaan kuni Amaara haa ta'u, Tigraay haa ta'u, saba utuu addaan hin baasiin Oromoo shoror keessaa jedhame kana isa waliin hidhamuu barbaada. Namni tokko namni mirga namaatti bu'u. Kan muuxannoodhaan arganii jechuudha. Kanumatu ture egaa. Erga immoo qilinxoo dhaqnee suma dhugaa baay'ee fooyya'aa. Baatii 3 achi ture. Baatii 3 walakkaa. Fooyya'aa. Haraasmentiin hin jiru. Poolisiin dhimma namaa biraan naqu. Manni ciisaa isaanii fooyya'aadha. Bishaan akka barbaannedha. Manni dhiqannaa, manni itti fincaan qulqulluudha. Hidhamuun keenya sirnaan dhala. Ta'us bakki itti hidhamne sun isa duriirra fooyya'aa ta'uu isaan argu jechuudha. Gaarii egaa si qofa odoo hin taane ilmaan Oromoo hedduun egaa ati waan beekamtuu fi kan hin beekamne kan maaliif dhuftanii abaa'oo simattan jedhamanii hidhaman guyyaa sanarraa kaasee egaa ammaatti akka mana hidhaa jiran baay'een isaanii nutti himteetta.
Isaan allas immoo hoogganoonni fi qondaalonni ABO kan akka Yaazoo, kan akka Kaayyoo Fufaa, namoonni biraa hedduun namni buraayyuudha mana ABO'dhaaf kireessitee hidhamillee akka jiruudha Otolosaa namni jedhaman kananne dhaga'ee haa gadhiifamanii amma guyyaa muraasa kana keessa quban qabu. Ifaa gammachuu akkasii namoota hedduu dhagaa kan mana hidhaa jiru. Xumurri waan kanaa maalii kama waliin laallu ta'a. Mee walitti qabiitii maalinni kaayyoo waan kanaa maal jettee tilmaamtaati? Maal barbaade? Gama tokkoon demokraasiitti ce'aa jirra, rakkoon kana dura lammata irra deebi'een uumamu jechaa gama tokkoon dukkana keessattis deebisanii nama hidhaa ilmaan namaa bakka tokkotti akka